Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Kullu aamin wa antum bikhair. Akkam jirtu nagaa keessanii egaa warri hordoftoota koo kan biyya duniyaa kanarratti argamtan kan na beektaniif kan nan beeknes kabajaa fi jaalalli kan onnee koorraa buqqaate lafa isin jirtanitti isin haa qaqqabu isin jedha. Akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa. Daadoo babaaroo alaamanni keessan nagaa saanamni keessan nagaa ardaan keessan nagaa qeen keessan nagaa afinaa fayyaaliyyi nageenyi keessan qixxee baroo jirtu dansaa jirtu gaarii jirtu mishaa jirtu yooyya jennee harka fuune. Egaa ummata keenya iidiin kun iidii gammachuu kan badhaadhinaa kan itti baqataan bakka isaaf ta'u argatu kan hidhaa keessa jiru hidhaa keessaatti ba'u kan bilisummaa nuuf haa ta'u isinin jedha. Hedduu isin jaaladhaa, hedduu isin kabajaa. Jaalalaa fi kabajaan ani isiniif qabu lafa isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Narrammoo rabbi isin haa jaalatu jedha. Nagaatti.